أكم ولتن كوجم توتا في هردو توتا راديو مدنا جنيا لفدير تنمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتة إذا كوجم توتا هردو توتا كينيا أكون بيك مجاهي كسمة غرغرة كبرنا سون كنيا تتما حال رمضانات قاعد تكون كنيا تتما فجا رمضان الراحتني كسمة اللين جمعتو إذا راحتني حرق سنين جنة إذا رجع فتوتا كينيا كوجمو كسمة كينيا بيا حراس صالح حسين قبية لما كابنا يرتك ولي مريان تها لأنه بيا كيسة الدنيا ما جرو مالي أو دافع مالي لميده كبراتي أو مالي كجوب لنا روال مريض شوتين هذا مثلاً تاكيني تنفعنا فرا كتير تو أنا مهجر. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا الجواب لا نجوما سنجوما نجا الحمد لله ربي قال إني هاجو إجا صالح أقوم بيت كمغيرو ما كانت بيجي كينيا وروني سال فني وروني كام فني أرلين كنو كام كافل النوجر بيجي سانكيستي شرا غرا غرا تاجرني كمولين تجاج روتي ما فلانو نما ديما جروكني أمبا كان بارتيرة أورومو هندوف كيسات تراجع ديما جروكني فلانو نما ديما جروكني جباب متي أورومو ده مالي مي كان الراها كانود الحمد لله رب العالمين بقى ربي نرمان نقول سنجرا كان سنجرو يا موه برا وانما أجائباتي فلانون أما أمتك إن فكاتا فلانو أمتك إن فكاتا تيكم تكا كان أندرواس نللي تيكم فكيسة تري كان زبنا ويانسون تيكم فكيسة ترو ما فديفو كان أما كن مو إفابلستي وان أورومو داف تيكم تكو كما كابو سبا أورومو تيفيادي فلانو داف هرماتو أدام فجأة hundinuu keessaa filannoo keessaan filannoon ala godhe amma kan walitti afeeru baartii ummata qofa jecha kan ummata keenya bakka hin buune jecha isaa bilisatti esoo kana ta'uu beekaniifa ummati keenya immoo naannoo keenyaa kun keessaa naannoo keenya bushaan kamiseetiin qabee ummati naannoo keenyaa iddoo kana beeku ummata keenya irratti dhibba qaleessa goodaa fi misrataatti sababa amma filannoo kanaan kaardii hin fudhannu jedhanii kaardii isa fudhatan illee ofirraa gatuudhaan kanaan kan ka'e makkalaakayaatti bobbaasanii ijoollee shan jala ajjeesan jecha. Kanaafuu filannoon kun eenyu bakka bu'eeti ummata keenya roorrisanii ummata keenya kaleessan mana kuma 90 ol qabeenya ajjin barbaadeessanii qabeenyi sunuu bakka bu'uudhaaf ummati keenya sunuu bakkatti akka deebi'u namni yaala hin jiru jecha. Kanaaf dirqamatti nu filadhaa jedhanii ummata keenya ammallee rasaasaan kumaandi boksiin irra ka'anii ummata keenyatti bobbaasaa jiranii jecha. Kanaaf waan filannoon kanaa waan nama gaddisiisu hiikaan qabu filannoo kanarratti hiika masaan dhabeera ofii kiyya akka nama tokkootti. Hayyee galatoomii gaa ajjechaan godina walloo qofaa miti ajjechaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti itti fufeera Beeshaangul Gumuz kutaalee Oromiyaa keessatti akkasumatti bakka kana jedhamee bakki xiqqoo takka fooyya'aa hin jiru kan naannoo isaa irratti illeen rakkoon wanni itti laxxafanii adda addaallee warra hin jirre sababa garaagaraatiin qabanii mana hidhaa keessaa baasanii raashanaa jiranii haa ta'u garuu daa'ima ol deemaa Wallagga keessatti addabaabaayii iddoo namni iddoo biyyi takka ittiin haa bareeddu jedhamee yaadamu gubbaatti dhiiga namaa dhangalatu waan akkasii jira. Mee asumatti deebisa naannoo Amaaraa keessatti yoo yaadatte guyyaa deemgaddaa itti gaafatamaa baartii Ezemaa yookaan Biraanuu Juulaa kan jedhaniin kanaa ganda isaanii keessatti dhufee filannoof dee'ee jennaan tumanii cafaqanii ari'an jechuudha. Garuu immoo inni keenya filannoo akka ani baartiin kun anan ilaallatu biltiqinnaa filachuun hin barbaadu waan kan hin filadhu
filannoo keessaa bahee jira jedhee kanuma dubbachuudhaaf akkuma ati duratti tuquuf yaalte humna waraanaatti bobbaasanii ijoollee daa'ima lafaa ol baatu umriin isaanii 14-15 nama sammuun isaallee tuqamaa nama kamoo osoo hambisin nama 5 bira ajjeesaniirani. Ayuuzii tokko akka odeeffannoo kana quba qabutti tariigaa qulqulleeffanneen akka bahaa jirtu odeeffannoo nama ayuuziitti fe'aniitti gara mana hidhaa geessa waan jedhamutu dhufa. Mee Oromoon hin filadhu lakkeen afaan nagaatiin filadhu jee fi warri immoo kaan hin filadhu jechuun hafee uleenuutti seenanii cafaqan. Jarri kuni warri gulbataan deemu humnaan deemu humaan godhamne warra afaan nagaa hin filadhu jedhe humna makalaakiyaatti bobbaasanii xaraguun maaliif barbaachise? Mee lamaan kana wal bira qabiitii nuuf ibsi akka uummata keenya ifa ta'u. Amma barkan dhibe barkana amma bakkichi kana bar ummanni nama isaa ta'u san beekeera har'a daa'imii afaan hin hiikanne nama shii ta'u beekti haadhaa fi abbaa addaan baafatti jecha daa'imumti afaan hin hiikanne kun abbaa kiyya kun haadha kiyyattee ofii abbaan baafatti filannoo kun arganiituma waraqaa nama kennaniituma kottaaf armanna qaasane doon ta'in har'a ummanni bari'eeraaf ummanni of beekeera. Garuu ani kan nagaddisiisu kaleessa Ahmad Sanfaan Ammi Mu'eeffaan boollantuutaa keessa seenanii abbaan boollantuutaa san keessaa ol isaan kaasee akka gaachinaa bira dhaabbatee nuti siin jira har'as jedhee uummata diina sana ofirraa garagashee warrum amma itti bobbaase kana ofirraa garagashee nama isaan godhe uummatuma har'a kumaandiboosiin ajjeesisan kana kumaandiboositti erganii ajjeesisan kana. Kaleessas akkana nu hiisisaa turanii har'as akkana nu ajjeesisaa uummata keenya kana ammoo warra kaardii kana hin fudhannu jedhe warra nama filannu hin qabnu jedhe abbaa fedhe filatuudhaaf mirga qaba afaan jechaarra saasaa maaltu bobbaase isaan jecha amma kan ta'aa jiru kana nuti bakka nun bu'u filannoon kun hin fudhannu warra jedhe warra biyya diigdan sini jedhanii warra shanee wajjin hidhata qabdan jedhaniifa halkanii fi guyyaa ummata irratti reebichaa fi maqaa barreeffatanii gashanii qaban ammaan beeksifan maganda keenya kanarraa ajoollee filannoo kun bakka nun bu'i filannoo keenya miinu abinni filannu azeemaan filannu baalardaraasi filannu tokko hin qabnu hin fudhannu yarra jedhe dide sin shorokkeessaadha warra biyya diiguudhaaf abbaa torphee wajjin hidhata qabdanii jedhaniifa sodaachisaa jiranii jecha. Kunumti maali aanaarraa kan ka'e jecha aanaattu waliin jiraa jecha kanaaf ummati keenya dhumbus hoffolus bor waliin jiraachuun isaanii hin hafan filannoon kun immoo iddoo korrijicha akkumatu 4 kiiloo keessatti godhanii arganneerra jedhanii filannoon kun fiixan bahunni abadan fiixa bahuu danda'u moo'e waa wal gowwomsu hin qabnu maaliifi addunaan filannoo kana eeyyama horgatteetti addunaan seera qabeessa miti filannoon kuni waan seeran guunneef warra taazaabiin erguu jettee addunaan diddeetti warra addunaan dide kana biratti ummati keenya osoo beekanii immoo ummata keenya rasaasaanti erganii lafarraa xaragu jechaan kun diinarraa nutti ta'aa jiranii warri aanaa keenyaa kun yoom akka of beekan ammallee yookaan dhagahan ta'e dhaamsi kun kan bira ga'u ta'e yoo rabbi sodaatan ummata keenya irraa rasaasa akka dhaaban kumaandiboosi maqaa kumaandiboosiin taa'eera malee ummata Oromoo walloo kana laaffisee lafarraa dhabamsiisuudhaaf qophiirra jira jecha ammallee qophiirra jira haala adda addaatiin jecha kanaaf ummati keenya nama isaa ta'u ni beeka nama isaaf bakka bu'u ni beeka har'a daa'iman miti of bareera kanaaf filannoon amma dhufaa jiru kun filannoo kijibaa akka ta'e filannoo sobaa akka ta'e addunaan ragaa irra bahaa jirti jecha kanaaf ija nu qabuu fi gurra nu qabuu hin danda'an har'a yeroon kaleessaatii fi yeroon har'aati akkamii moo'e hajoolleen internetiin waan isaadhaa hundinuu hubannoo irra qaba ka dargii tokko miti ka wayyaanee tokko miti kan har'aa kun immoo tokko miti ka kaleessaatii fi ka har'aa tokko miti nami addaan baafataadha nama isaaf tahuu fi nama isaaf hin taane eenyuun naa taha eenyu saba kiyyaaf taha jedhee
hundinuu beekaadha jecha nama saba isaatiif ta'u san filannoo kana keessatti hirmaachisne doolaan kun Abiy Ahmed jechaan Daani'el Kibret jechaan abinni jechaan azeemaadha mee eenyu keessaa filata yaa moo reebu keessa dhume mee xiqqoom takka eenyu bakka bu'ee uummata kana filachiisuu danda'a. Ayyee galatoomi ulfaadhu amalleen akkuma jette karaa adda addaa baasanii uummata keenya ittiin dadhabsiisuuf jettee yoo yaadattu yeroo ammaa kanatti namni uummata ammaa ollaa keenyaa wal lolle kana yeroo isaan lafa qotatan makalaakayaan itti ramadamee nama tokko nama lama sadi ta'anii eeganii jedhu ogaa odeeffannoo biyya keessaa dhageenya. Nu immoo gabbaanee ol bahuufuu rakkannee jirra wabii dhabnee jirra jedhanii. Ayyee Saalee mee egaa yeroo ammaa kana akkuma dursiin jedhe uummanni keenya yeroo ammaa kana ijibbaata falmuudha kan itti jiru uummanni keenya. Ijibbaata falmuu kana keessatti kan muka kee jirus kan hojjetaa mootummaa kee jirus kan bakka kamiyyuu haa jiraatu. Nama yeroo ammaa kanatti mirga uummata keenyaatti warra falmuudoo tokko cinaa dhiibanii tokko harka rukutuu hin taane waloon ta'anii uummanni keenya wal gargaaree ijibbaata amma falmaa jiru kana keessatti Oromoon dhugaa rabbi yeroo ammaa kanatti jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jedhuudha jechuudha kan jirru akkuma yeroo bara Haayile Sillaasee yookaan Minilik san keessa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kana akka mootummaa Haayile Sillaasee san ta'amuu qofa amantaa jijjiiruu qofa waan garagaraa jijjiiruu qofa otoo hin taane akka mootummaa dargii sanitti maqaa garagaraatiin cafaqamee akka barbaadetti fe'amee jiraachuu osoo hin taane waqtii barbaadetti mana keessaa gadi yaamamee mootummaa dhagaa falaxuu mootummaa muka falaxuu osoo hin taane akkasumatti akka bara wayyaanee sanitti ammalleen of irraanfatuu fi jiruu mi'eeffachuu siyaasaa harka wayaa jiraa wallaaluudhaan akkasitti of dagatanii jiraachuu qofa osoo hin taane yeroo ammaa kanatti uummanni keenya maal gochuu qaba waan darbe kanarraa barumsa fudhatee ijibbaata akkamii falmatuu qaba jettee uummata keenya ergaa qabda. Ani uummata keenya kanaaf waan hin dhaabtu mo'e warra hojjetaa mootummaa ta'an kanaafis uummata keenyaafis ta'e uummati keenya boo'uudhaaf boohee akkana nu godheessan osoo hin ta'in uummanni keenya halkanii guyyaa qophii ta'ee filannoo kanatti akka hirmaanne wal dhorkuu uummata keenyaaf waan hin dhaamuu danda'u kaleessas boonyee har'as booche ofirraa haqanneetuma cal jechuu sana osoo hin ta'in uummata keenya halkanii guyyaa keessaan wal jaaree biyya alaatiis keessaayis wal jaaree filannoo kana akka irra fashaleessu wanni filannoo sobaan irra deemaa hin jiru. Wanni kumaan duboosiin immoo takkaa lamaan dhumne hin jiru. Akka takkaa lamaan hin dhumne akka kaleessaa walii dirmannee mirga keenya kabachiisuu kan dandeenyu yoo wal ijaarree walii dirmanne tokko gaa du'e tokko du'e inni boo'u osoo hin ta'in tokko gaa hidhame tokko hidhame inni boo'u osoo hin ta'in irra jabaannee diina keenya kan irratti aannu du'aa keenya awwaallannee ni walii gurmatuudhaan yoo kanaan alaa biyya tanarra jiraachuu hin dandeenyu. Abadan waan wal fakkeessu tokko hin qabnu gurbaan kun kan nurra bobbaaseeru maali isuma Minilik san inni mo'e bara darbe masgiida 35 kan gube barana 14 waliigalatti 49 jecha waan wal gaafan tokko hin qabnu diina irratti kan bobbaameeru oromummaa fi diina irratti kan bobbaameeru. Kana alatti wanni irratti wal ta'amu tokko hin jiru Abiyyi abbaan nurra bobbaasee mootummaa Amaaraati malee jedhee kan ammoo wal gowwoomsu jiru jira. Abadan kana jedhee uummati keenya akka hin soboomne uummati keenya ammallee madaan hin qorrofne madaan isaanii hin fayyine kan ala jiru manatti hin deebine kana itoo agarruu uummati filannoodhaaf of qopheessine jedhu of gowwoomsuudhaaf filannoo kana akka of hin gowwoomsine filannoo kanarratti akka hin hirmaanne ummati keenya sa'a 24 walitti deemee wal ijaaree irra dhaabbatuu qaban jedhani mo'e. Galatoomii ulfaadhu waan gaariidha. Dhugaa rabbi sabni hin ijaarramne tokko ergamaa taha sabni hin ijaarrame tokko abbaa argatu itti fayyadama beeytee kunis waqtii dhufe galaanni tokko ogaa dhufe itti fayyadameetuma deemaa tunis ogaa dhufe itti fayyadameetuma deemaa. Kanaaf sabni ijaarrame tokko immoo abbaa barbaadeef illee hin ergamu abbaa barbaadeef illee hin fe'amu
yoo barbaade nuti itti deemee waluudhaan ofirraa itti seetii yaada isaa hubatee yoo danda'e ofitti makeetii wajjiniin waan barbaadu waan fedhii isaatii yaada isaatii fi yaada ofii itti makatee waliin deeman malee kooka kiyya fudhuu kan jedhuuf in ergamu jechuun namni wal ijaare. Kanaaf dubartoonni keenya dargaggeessi keenya hundi isaan warri dhaloonni qubee amma lafaa ba'an kuni wal ijaaranii kallattiin hundaan kan meeshaa loluu danda'u kan dinagdee loluu danda'u kan jechaan loluu danda'u hundi isaaniitu beetee walitti dhufanii yaada walitti dhufanii akka falmii geggeessan abdii irraa qabna. Ayyee boleessa keenya Saalim Saalimee wanni na hafeeru jettu taatee dhumarratti daqiiqaa gabaabduu sii kenna ergaa dabarfadhu. Yaada loon takkumantii dabala ishii jaarmaa tanarratti har'as borus alaallee gara biyya keessaa miila saadhaa gashee hanga danda'uun abbaan dhalee danda'a dhaleen abbaan danda'a abbaarraan qabee jaarmaa ganda keessaa kanatti ummata biyya alaa keessa jirullee waliin dhaamu gara biyya keessaa bobbaanee qeerroo akka jaarru qeerroo jaaruu qabna. Qeerroo keenya yoo jaarre gaachina sabaati. Abbataan waa takka godhuu hin dandeessu naftanyaanis ergamtuun daldaltuun naftanyaas waa takka godhuu hin dandeessu. Garuu jaarmaan nu tafaa bobbaanee gara gandaattis gara biyyaattis bobbaanee akka jaarmaa kanarratti jabaannee irratti dalagnuun dhaamsatana dhaamsuu barbaadaa. Naaf galatoomii ulfaatutti jedhatu. Assalaamu alaikum. Galatoomii maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu si galatoomfanna ulfaadhu. Ayye.